beeksisanii kan jiran humni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ajajaa olaanaa haaraa muudanii jiraachuu beeksisan. Namni haaraa muudame kun Ahmad Valaid kan jedhamu waggaa ta'u ajajaa duraanii Jeneraal Muhammad Paakiin haleellaa waloo Israa'eliif Ameerikaan gaggeessaniin gaafa sanbataa ajjeefamuus ibsanii jiran. Humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan biyyattii keessatti humna waraanaa saffisaaf diinagdeen guddatan kana keessatti saayinsiif diinagdeen gara duraatti tarkaanfachuu isaanii diinota isaaniitti agarsiisaa jiran jechuudhaan dhaadatan. Qondaalli olaanaan Iraan ajjeefame gabaasa kana keessa kan ibsame waggaa ta'u miidiyaaleen Israa'el chaanaal 12 jedhamu akka gabaasanitti humni qilleensaa biyyattii haleellaa raawwateen qondaalonni olaanoon Iraan 30 ajjeefamuu ibsanii turan. Iraanonni du'a gaggeessaa isaanii gadda ibsachuudhaan daandiitti bahanii jiran. Yeroo waggoottan 40 siquudhaaf Iraaniin akka gaggeessa waliigalaatti ta'uudhaan kan bulchaa ture Ayatollah Ali Khameneiin ajjeefamu hordofee lammiileen dandeetti ajjecha Ayatollah Ali Khamenei waraana muslimaa hundarratti banameedha jedha pirezidaantiin Iraan Maasuudiin. Pirezidaantiin Iraan Maasuud ajjechaan hoogganaa olaanaa Iraan muslimoota irratti waraana banameedha keessumaa warra Shiyaa addunyaarra jiran irratti jechuun dubbatan. Chaanala telegiraamii isaanii mootummaa Iraan irratti maxxanee irrattis paasvaakiin waan biyyattiin gochuuf deemtu dubbatanii jiran. Iraan yakka seenaa irra raawwatameef dhiigaa fi aloo bahuudhaaf yaaduu dubbatanii jiran. Kanneen badii narratti raawwatan jedhan irratti aloo bahuudhaaf waanuma sirrii jechuudhaan ibsanii jiran. Aangoota biyyattii ajjeefamuu jedhame keessa maqaan isaanii kaa'ee ture. Dubbii himaan waajjira isaanii garuu nagaadha jechuudhaan labsanii jiran. Loltoonni Ameerikaa 3 ajjeefamuu humni waraanaa biyyattii beeksisanii jiran. Sanbata erga Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti haleellaa banan irraa kaasee loltoonni Ameerikaa dirqamaa bobba'anii turan 3 ajjeefamuu ajajaan waraana giddugaleessaa CENTCOM beeksisee jira. Duuti loltootan kana maatii isaaniitti himame saatiilee 24 keessatti maqaan isaanii akka ibsamus ajajaan kun ibsanii jiran. Duuti loltootan kana 3 duula kanaan du'uu isaanii loltoonni Ameerikaa isaa jalqabaatis jedhan. Warra du'aniin alaattis loltootan biroo 5 cimaan madaa'anii jiraachuu waraanni Ameerikaa beeksisee jira. Ameerikaan Israa'elii waliin ta'uudhaan Iraan irratti haleellaa banuu ishee pirezidaanti Tiraamp sanbata yeroo beeksisanitti akkuma waraana kamuu keessatti mudatu miidhaan nurra ga'uu danda'e jechuudhaan hoogganaa waraana jiddugaleessaa ajajaa waraana Ameerikaa jiddugaleessaa ibsanii jiran. Odeessatti aanuun ammoo Iraan buufataalee diinaa cabsaa jirti jedha pirezidaantiin biyyattii Maasuud. Pirezidaantiin Iraan Maasuud Paasvaakiin TV mootummaa Iraan irratti dhiyaachuudhaan biyyattiin buufataawwan diinaa cabsaa jirtis jedhan. Ergaan pirezidaantichaa kun viidiyoodhaan kan waraabame gadhiifame miidiyaa mootummaa irratti gadhiifame dabaree ture. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa guyyaa jalqabaan hoogganaa olaanaa Iraan Ali Khamenei ajjeesaniiru. Ali Khameneiin nama aangoo guddaa qaban. Ajjechaa isaanii hordofee gaddi guyyaa 40 labsameera. Kan ajjeefaman garuu isaan qofa miti. Hoogganooti olaanoo 30 ta'an akka ajjeefaman gabaafamaa jira. Kanneen keessaa ajajaan waliigalaa yookiin immoo ajajaan olaanaa eegdota humna warraaqsaa Islaamaa Iraan akkasumas gorsaa nageenyaa hoogganaa olaanaa biyyattii itti dabalees immoo aangoonni biroollee akka ajjeefaman jala jalaan odeeffannoon ba'aa jira. Erga ajjechaan kun raawwatee booda Iraan akka haaloo baatu ibsaa jirti. Guyyaa dilbataas Iraan erga hoogganaan olaanaa ishee ajjeefamee booda buufatawwan waraanaa Ameerikaan giddu galabaa keessaa qaban akkasumas immoo gara Israa'elitti misaayilota baalistikii dhukaasaa jirti. Israa'elis akkasuma gara Iraan dhukaasaa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegdoti warraaqsaa Islaamaa Iraan akka haleellaa hin raawwanne akeekkachiisanii turan. Yoo raawwatan jedhanii waan kana dura mul'atee hin beenneen isaan haleellaa jechuun akeekkachiisaniiru. Garuu dubbiin ammallee hin qabbanoofne. Qaamoleen lamaan walitti dhufa. Gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei sanbata haleellaa US fi Israa'el gaggeessaniin waajjira isaanii keessatti ajjeefamuu miidiyaan Iraan mirkaneessee jira. Biyyattiin hoogganaa biyyattii waggoottan 37 bulchan kanaaf guyyaa gaddaa 40 labsitee jirti.
yoo Iraan Israa'el yookaan US yaalaalte humni kana dura mul'atee hin beekne fayyadamna jechuun Doonaald Tiraamp dhaadannaarra jiran. Ajjeefamuu Ayatullah Ali Khamenei hordofe Iraan keessatti miira lamaatu mul'ataa jira. Kaanni gadda kaanni gammada, gammachuu fi gadda wal cinaa hiriiranii jiran. Mootummaan Iraan Ayatullah Ali Khamenei ajjeefamuu mirkaneessuun guyyoottan gadda 40 labsee jira. Humni waraana US doonii waraana Iraan tokko haleeluun dhidhimsuu beeksisee jira. Ajajaan giddugaleessa US fuula X isaanii gubbatti akka barreessanitti doonii waraana Iraan kaleessa haleelamtee turte dhidhimuu jiraachuus ibsanii jiran. Dooniiwwan waraanaa kun yeroo ammaa galoo galaana Oomaan keessatti dhidhimaa jirti jechuun ibsan. Dabaluunis humnoonni Iraan meeshaalee waraanaa akka lafa jala fayyadamaa jiraachuus akeekkachiisanii jiran. Akkuma pirezidaanti Tiraamp jedhani miseensonni humnoota waraanaa Iraan eegdota humna eegumsa Islaamaa fi poolisiin meeshaalee garaagaraa fayyadamuun dhaabanii meeshaa hiikkachuu qaban jechuudhaan ibsa ajajaa giddugaleessaa kun irra deebi'uudhaan addeessan. Iraan gama isheetiin misaa'ilota pilaastikii 4 gara doonii waraana US Abrahaam Lincoln jedhamutti dhukaasuu ibsitee jirti. Ajajni giddugaleessa US garuu misaa'iloonni jedhaman bakka doonii waraana US jirtuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatullah Ali Khamenei sanbata haleellaa US Israa'el gaggeessee waajjira isaa keessatti ajjeefamuu miidiyaan Iraan mirkaneessee jira. Biyyattiin hoogganaa biyyattii waggoottan 37 bulchaa ture kanaaf gadda guyyaa 40 labsanii jiran. US doonii waraana Iraan tokko haleeluun dhidhimsee jira jechuudhaan ibsitee jirti. Sanbata erga Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti haleellaa bananirraa kaasee loltoonni Ameerikaa dirqamaaf bobba'anii turan 3 ajjeefamuu Reuters gabaasee jira. Iraan buufataawwan diinaa cabsaa jirti jedha pirezidaantiin biyyattii erga hoogganaa olaanaa isaanii kan du'eef gadda isaanii ibsataniin booda. Pirezidaanti Iraan Maasuud TV mootummaa Iraan irratti dhiyaachuun biyyattiin buufataawwan diinaa cabsaa jirti jechuudhaan ergaa isaanii dabarsan. Erga pirezidaantichi kun viidiyoodhaan kan waraabamee gadhiifame kan fakkaatu yommuu ta'u ajjeefamuu gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatullah Ali Khamenei ilaalchisee gadda isaanii ibsachuudhaan manni maree hooggansa yeroo ce'umsaa hojii isaa jalqabee jiraas jedhan. Akka miidiyaan mootummaa Iraan Maasuud Pezeshkian ofii isaayyuu qaama koree yeroo ce'umsaa nama 3 qabu kana yoo ta'u hanga qaamni amantii Iraan gaggeessu waliigala itti aanaa filatuutti koreen kun qaama jiru guutuudhaan hojii isaa hojjetaas jedhan. Maasuud Pezeshkian itti dabaluudhaanis humnoonni biyyoottan diinota aarsuudhaan buufataalee isaanii cabsaa jirus jedhan. Ergaa isaanii biyyaaf dabarsan kana keessatti sa'aatiilee muraasaan dura kan barreeffame fuula X irratti kan baase ajjechaan mudate mootummaa hojii isaa hojjechuudhaaf itti gaafatamummaa isaa baachuurraa isa dhorkuu hin danda'u jedhan. Haleellaa Iraan Imireet irratti raawwateen namootan 3 ajjeesu lammiileen Itoophiyaa Imireet jiranis miidhamuu ibsan. Iraan guyyaa 2 keessatti haleellaa United Arab Emirates irratti raawwateen namoonni 3 yoo ajjeefaman kan Itoophiyaa Eertiraa dabalatee lammiilee biyyoottan garaagaraa miidhaan irra ga'ee jiraachuu ibsan. Ministeerri ittisaa Emirates akka jedhetti sanbata guyyaa haleellaan kun itti raawwatame irraa kaasee misaa'iloonni 700 drooniin 500 Iraan irraa gara United Arab Emirates dhukaafamu ibsan. Kanneen keessaa baay'inni isaanii yoo fashalaa'u hanga tokko naannoo manneen jireenyaaf hojii akkasumas galaanarra bu'anii jiru jechuudhaan himanii jiran. Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa guddicha USAR Abrahaam Lincoln jedhamu haleeluu himtee jirti. Reuters akka gabaasetti loltoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa xiyyaara baatu USS Abrahaam Lincoln jedhamu haleeluu ibsee jira. Warraaqsi uummata Islaamaa kan Iraan ibsa baaseen pilaastika misaa'ilii 4 haleellaa kana raawwachuu ibsu miidiyaa mootummaa gabaasee jira. Doonii USS Abrahaam Lincoln kun humna galaana United Arab Emirates keessaa doonii xiyyaara waraanaa baatu Naatim Class Shaan kan jedhamu ta'uu beeksisan.
doonniin kun jettiiwwan waraanaa raadaarii cabsee seenu 35ffaa F35ffaa ammayyaa dabalatee akka of keessaa qabu himamaa jira.